Nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin biraa haa jiraatu. Kan daawwachaa jirtan Oromiyaa Viizinii diinaa walammoo qophii tana dursuudhaan isinii waliin turtii taasisaa haalli nageenya abbaa jiddu galeessaa keessa jiru erga waraanni Israa'elii fi US waliin ta'uudhaan Iraan irratti banan oduuwwan jiran maal fakkaata waan jiru irratti gartee odeeffannoo haarawaa jiran gurra isin buusuudhaaf argamneeti jirra. Warreen haaraa taatan maatii keetoo hin dagatinaa viidiyoolee waliif qooduu hin dagatinaa isiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya lolli erga eegalee har'a guyyaa lammaffaa yookaan ammoo halkan sadaffaa isaa keessa jira jechuudha. Dubbii lolaa hanqa ammaa eegale kanaan balaawwan dhaqqaban maal fakkaataa waan jiru waliin haalaallu. Ministeerri fayyaa Israa'el erga waraana Iraanii wajjin eegale kanaan yoo xiqqaate namni 960 akka hospitaalatti argaman hime jechuudha. Nama 960 kana keessa gara naannoo nama 500tti dhiyaatutu lubbuu dhabee jira. Irra baay'een miidiyaalee yeroo ammaan tanaa gaanii beektanii tokko kadhugaa isatti himumaa hin jiru. Hoggaa gabaasa gama biyya Iraanii si gabaasan ammoo namni hanqa ammaatti ajjeefame gara nama 600tti yaaniiti si gabaasanii isaan bira ammoo nama muraasa. Ameerikaan tan akka addunyaatti gartee humna jabaadhaan qabeettee fi hin dhalattu erga waraanaa kanatti seentee loltoota hedduu dhabaati jirti. Hanga ammaatti haleellaa Iraan irratti raawwatteen loltoota isii jajjabaa nama 10 ol akka dhabdee amanteeti jirti. Kan isin amante 10 yoo ta'e dhugatti kan du'e hangame waan jiru ammoo tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Haleellaawwan halkan idaarraa kaasee hanga ammaatti taasifamaa jiruun gama lachuutiinuu miidhaan guddaan naqabdeeti jirti. Iraan irratti halkan idaa waliin ta'uudhaan Ameerikaadhaa fi Israa'el boombii roobsaa bulaniiti jiru jechuudha. Inumaa tokko himamaa jirutti Ameerikaan halkan idaa haleellaa Iraan irratti raawwatteen xayyaaraa guddaa addunyaa kan Ameerikaa malee hin qabne biituu kan jaamusan fayyadamtee akka jirtu gabaasni adda addaa bahaa jira. Gama biraatiin ammoo wirtuun gabbisa nukuleeraa Iraan kan isaan irratti xiyyeeffatanii halkanii guyyaa rukutaa jiran hanga ammaatti miidhaan takka akka irra hin dhaqqabin wirtuun qorannoo nukuleeraa addunyaadhaa beeksisee jira jechuudha. Kun maal akeekaa akkaataan Iraan ganamumaahuu wirtuu gabbisa nukuleeraa isiisan itti ijaarte akkaataa gartee haleellaan biyyoota lixaarraa isirratti taasifamu kun yeroo gabaabaa keessatti isa balleessuu hin dandeenyetti jechuudha kan isii ijaarte. Amma suuraawwan tokko kan bahan miidhaan inumaatu hanga gaafa duraa san irra dhaqqabe jaamee dubbatamaa ture yoo akka irra hin dhaqqabin jechuudha. Kan himamaa jiru giddugala magaalaa guddoo biyyattii Teheraan keessatti dhohiinsa boombii gurguddaa taasifameen lubbuun namoota hedduulleen akka dabartee jirudha jechuudha. Gama Iraanii kan himamaa jiru. Gama Israa'eliin ammoo roobni eda ittuma bule. Roobni qilleensaatiin baanaa bahe gaaroo hoggaan siin jiru bishaan samii gubbaatiif ta'u kanan sayin duba roobni misaa'ilaa kan eda gartee Israa'el irratti roobaa bule kan duraanii irra caalaa keessaa yaaddeessee afaan isaanii dubbachaa turanii inumaa yeroo takka muummichi ministeeraa biyyattii Benjaamin Netanyaahoo akka ajjeefamee jirutu dubbatamaa ture. Dubbii san shakkiisa wanti uumamaali zaa muraasan dura walgahii irra jirra hoggantoota olaanoodhaa wajjin jedhee viidiyoodhaa fi suuraa wahii maxxansee ture. Achiin booda haleellaan san osuma gartee inni barreeffama san maxxansee sa'aata kan geenye roobni san nurra roobee jaanii miidiyaalummaan Israa'el gabaasan jechuudha. Wanti kun sodaa guddoo Israa'elitti uume addunyaan ammoo muummicha ministeeraa Israa'el akka ajjeefametti shakkii guddaa uumee ture jechuudha. Duba arraan tana deebi'eeti mul'ate hoggaa mul'atu hedduu nama sodaachisa akkaatummaan isaatu suuraan namaa irratti jira. Gama biraatiin gabaasni biraa kan bahaa jiru biyyarraa baqateeti gara biyya Jarman seenee jira wanti ijoolleen gabaasni bahaa ture garuu ammoo viidiyooleen har'a galgala kana gadhiifamaa jiran akka mul'isanitti magaalaa keessa deemeeti iddoowwan gartee misaa'ila Iraaniin haleelamanii akka maletti barbadaa'an akkasuma namoota miidhaman akka daawwachaa turedha jechuudha kan agarsiisu. Fuuluma isaarraa akka harkaa jirtanitti naasuu guddaatu isumarraa mul'ata. Lolli kun osoo gartee Ameerikaa fi biyyoonni lixaa kan biyyoonni Awurooppaa isaa wajjin irratti hirmaachuu baatan akka guyyaa tokko Iraan dura dhaabbachuu hin dandeenye waan harka kan fakkaataa jiru numaanu. Yeroo hedduu maaliif fayyadamtanii beektanii Israa'el hoggaa lolli tokko eegalte jechuudha. Namni dhawaa jiru kun nama isin ajjeesu deemuu jetteeti Ameerikatti himti. Isin gaheedhaa? Namni dhawaa jiru kun diina keetii bar diina keetiin dhawuu jiraatiiti yoo najjeesu deemaati natti eeyida. Afaan dippiloomaasii gartee afaan kana fayyadamtee yeroo hedduu bifa sa'iin ammallee kan inni jaarsa harkisee achirraa fuudhee asitti lola kana keessa naqe. Israa'el gaddaafama dhuunfaa mataa isiitiif jecha jaarsichi harkistee lola kanatti naqxee duba amma jaarsi ibsa galgala kana baasaa jiruun akka himutti wareegama guddaa nu kafalchiisuu mala lolli Iraan wajjin ammaan tana eegalla kun maaliif Iraan misaa'ilota fagoo deemuu danda'an hedduu waan qabduuf jecha misaa'ilota kana hunda humna ittiin ofirraa qolannu qabaannuus ammoo miidhaan akka nurra gahu amanuu qabnaa uummanni Ameerikaa jedhee galgala kana dubbateeti jira jechuudha. Gabaasa biraatiin dooniin guddichi gartee Ameerikaan ittiin dhaatu dooniin USS Abraham Lincoln jedhamu haleellaa misaa'ila afur kan Iraan irratti taasifteen barbadaa'eeti jira. Hanqa ammaatti garuu gabaasni takka ammoo viidiyoon dhimma sana hojii wal qabatee isaan baasan hin jirtu jarri gaagama iccitii qabachuu waan irratti hangamta akka isaan jabaa tahan ni beeytanii jechuudha. San hundarra garuu hangaraa nama nyaatuu fi kan akka malatti gartee kasaaraa hamtuu keessa jiru biyyoota Arabaa
kanneen dantaa Ameerikaa fi Israa'el qofaaf jecha akkanatti azaan irra roobaa jiru kana jechuudha. Jara keenya Dubaay turaaf ta'aa jirti, Kuwait turaaf ta'aa jirti, Qatar turaaf ta'aa jirti, Baariin turaaf ta'aa jirti, Joordaan turaaf ta'aa jirti, Saawudii Arabiyaa mataa isiitiifuu yoo xiqqaateen qaammaatti haleellaa sadi keessummeessee jirti jechuudha. Haleellaa kanaan biyyoonni akka malatti miidhaman gurguddoon Dubaayii fi Qatar. Amma Qatar suuraa harkaa jirtan kanarratti jiddugala oomisha gaaza biyyattiidhaa guddaadha dhabdee jechuudha. Jiddugala oomisha boba'aa uumamaa qulqulleessu guddaadha dhabdee sababa haleellaa kanaa. Irra roobee wanti kun daaraa isii wal. Mee maali jechamee sababummaan isin itti khasaaraa guddaa kana ittiin keessummeessite. Egaa Ameerikaan abbaa isiin taane isiin takka ammoo Iiraanii wajjin rakkoo walitti hin qabaatin waldaan geessan bishaan qallaa qofaa tokko jidduurra jira. Waggaa dheeraa kana wal kabajanii wajjin jiraachaa turan. Gaddaafaa Isroon gartee ittiin kaatee dhufteenii Ameerikaan biyya sii keessa ta'ee nama dhoyitee deebisaa saniif jecha amma Iiraan haleellaa ganamaa galgala hiraaba irratti faxara irratti irra deebiidhaan qananii isaanii jirti jechuudha. Haa akkam goota khasaaraa kana hunda kan ifirra fiddee dantaa isii hojjechuu qofa osoo hin tahin dantaa Israa'el hojjechuu khasaaraa kana keessatti. Saudiinis akkasitti warshaan gaazaa isii akkasii rukutame. Dubaay keessatti akkasitti aayirpoortiin qabeenyi guddaan biyyoonni baha jiddu galeessaa keessattuu United Arab Emirates fi Qatar ittiin dhaadatan akka daandii qilleensaa ni beektan xiyyaarota gurguddaadha qaban akka addunyaatti akka malee biisiidhaas qabeenya guddaallee bakka isaa harkatan gaazaa dabalatee daandii qilleensaa kanarraa jechuudha. Daandiin qilleensaa Dubaay sababa haleellaa kanaan miidhaan guddaa irra gahaa jirti jechuudha. Miidhaa kana hunda sababummaan isaa keessummeessaniif maali? Bahareen fudhadhu Bahareen biyya quuftuu biyya gartee gaazaan akka addunyaatti badhaateedha. Gaddaafaa amma Israa'el tanaaf jecha qabeenya hedduu dhabaatee jirti. Fooqawwan hedduun diigamaa jira. Lubbuun lammiilee isaanii hundinuu badaatti jirti. Hanqa ammaatti gama Dubaayiin lubbuun nama sadii baate, gama Qaxariin lubbuu nama takkaati ba'ee nama hedduun madaa'e, gama Bahareen akkasitti. Isni galee biyyoota kanneen hundatti gartee haleellaa taasifamaa jiru kanaan miidhaan lubbuu namaarrallee dhaqabaa jira jechuudha. Inumaa lammiilee biyya saniiti miti lammii Itoophiyaa tan Dubaay keessa jirtu irrattillee haleellaan kun miidhaa fideeti jira jechuudha. Khasaaraa kana hundaaf ammoo gaddaafaa kanaaf raaddii eegee dhiigaa tan balaa tana hunda uummata kanatti dhalte Israa'elii jechuudha. Biyyoonni Arabaa yeroon silaa isaan tokkummaadhaan waliin dhaabbatanii lakkii nuti fedhii Israa'eliif jecha khasaaraa kana hunda mudachuu hin qabnu ja'anii gartee firraa mormachuu qaban yeroo kana ture. Biyya kana akka malatti ariifaa isin immoo biyyootuma Awurooppaa kana keessa Speen biyya jaaniin biyya Speen jechuudha. Biyya Baarseloonaa biyya Real Madrid. Ameerikaan humna waraanaa biyya san keessaa qabdu turte humna waraanaa siita biyya Speen san keessaa qabdu fayyadamteeti Iiraan haleeluudhaaf fiigaa dhufte. Yeroo isin fiigaa dhuftu lakkii jeen jechuudha bulchaan biyyattiidha. Ani gaddaafaa as keessa teessee gartee biyya Iiraan haleelteef yoo Iiraan dhuftee misaa'ila adda addaan roobsitee biyyattii daaraa goote sabanummaan inni miidhamuuf takkalleen hin jirtu saniifuu baafadhu meeshaa ta'eetii bakka fedhe geeffadhu achirraa haleelii jeen agartee warra sammuu qabu akkas ammoo warri Arabaa ruuza quufanii gurguddisanii biyya isaanii keessa ta'aniitiiti jaraa fuduu dhaabanii gaddaafaa jarri isaan keessa taa'ee Iiraan dhawaa jiruuf balaa guddaa tana keessummeessaa jiranii jechuudha. Xayyaaronni waraanaa Ameerikaa baay'een ganama kana Kuweet keessatti kuffifamanii jiran sababni itti qofa maal hin beektanii baaraga gartee jarri waraanni Kuweet haleellaa Iiraan bisaanii taasisuu jirturraa kan ka'e xayyaara Ameerikaadhaa kan biyya isaanii keessaa gartee bararee silaa Iiraan dhahuu deemu Iiraan nu dhahuu deemu jedhanii xayyaara sadii akka viidiyoo irratti agarta kanatti dhoyitee lafatti harcaastee waraanni Kuweet. Agartee rabbiin akkatti waliin isaan dhahu. Xayyaara sadii isin jeebar xayyaara sadii amma isaanii gabaasamanii xayyaara hedduudha kan isaan dhahuni lafa gannaqan. Duba erga waraanni Kuweet xayyaarota Ameerikaa kana dhehee gabbuuse booda Ameerikaan isaanumaa shakkitee isinuu Iiraan wajjin irratti dalagaa jirtanii waan jiruun isaan kana qorachaa jirti. Laalammaa balaan deemaa jirtu kun takkaffaa biyya isaanii irra balaa fidaa jirti lammaffaa ammoo waanuma isaan godhan irrattu isaanumaa'uu shakkii biraa keessa galchaa jirti jechuudha. Iiraan erga waraanni kun eegalee gara biyyoota kudha takkaa irratti haleellaa taasisaa jirti jechuudha. Biyyoonni kun hundinuu osoo hin jaalatin dantaa namaa kabachiisuudhaaf jecha waraana kana keessa galanii akkanatti khasaaraa dilee isin agartan kana keessummeessaa jiran jechuudha. Ammallee Iiraan isin deebi'a. Kaayyoon guddoon Isrootii fi US biyyootuma islaamaa kana waliin dhooytee isaanuma kana waliin balleessu. Achiin booda maal godhu deemti? Great Israa'el jetteeti Israa'el guddoo naannoo baha jiddu galeessaa san keessatti Iraaqiin fudhattee Sooriyaa qabattee Joordaanii Oomaaniin hanqa Qatarii fi Kuweet kana hammattee Iiraan kan cinaa takka fudhattee Saudi Arabiyaa cinaa takka fudhattee biyyoota gartee matsaaf quddusuu irratti kakuun isiif galame biyya kana hunda gartee isiitu dhaala ja'ameen san manaama san dhugoomfachuudha jechuudha hayyuu isaanii guddoon. Biyyoonni Arabaa ammoo waa'ee gartee eenyummaadhaa fi islaamummaa isaanii dhiisanii haram deemaa jiranii
firqaa xixiqqoo firqaan bar firqaadha addunyaan Israa'el Yahuda Ameerikaan Kiristaan akkamitti walii galanii asiin kana dhufanii kana balleessu jiran dhingatti Saadaam Hussein hoggaa balleessitu Ameerikaan Saadaam Hussein Shi'aa ture egaa harallee ayyee Iraan Shi'aadha Saadaam Hussein Shi'aa ture achi garagali Usaama bin Laden Shi'aa ture Sunnii ture isaan hundinuu fagoo maa deemta dhiheenyuma kana haleellaa dila kasi Gaazaarra taayisaa jiran kana ummanni Gaazaadhaas ummata Shi'aati ummata Sunniitii miti egaa yoo Iraan illee arra gartee Iraan Shi'aadha Shi'aan gartee maarreef haalleessitee Shi'aa bira kan dhaabbannu kan jaamu taate ummata Gaazaa san bira waan dhaabbatin maaliif hulaarraan banin Masriidhaa fi Saawudiidhaan miti hulaatti cuftee akkasitti murroggootu Joordaan biyyoota kanneen miti biyyoonni ummanni Gaazaa san akka duraa illee hin baqanne hulaatti cufanii akkasii murroggoodhan ummata gartee nyaatee udaanuu malee faayidaa hin qabne ta'uu isaanii asirraa hubachuu ni danda'ama jechuudha. Walumaa galatti lollee amma deemaa jiru lola gartee Shi'aadhaa fi Sunnii jinni jaan osoo hin tahin waanuma biyyoota musliimaa ta'e hundarratti walii galanii haleellaa kana taasisaa jiranii jechuudha. Duuba qabxiin guddoon isin asirraa qabachuu qabdan hoggaa amma yaatullee ajjeesan hoggaa lolli kun xumurame kallattiidhaan lolli kun karam deemaa karaa Paakistaan deemaa jechuudha. Biyya musliimaa takkitti nukuleera hidhatte san. Biitti saniis nukileera dhabuu qabdi waan jirutti Naatnaa'oon bara 2011 yoo xiqqaate waggaa 15-16 dura waan kana miidiyaa biyyattii irratti ol bahee dubbatee jira jechuudha. Ammallee xiyyeeffannoon isaanii jabduun erga lolaa kana xumuraniin booda eenyu Tarkiidha Erdogaan biyyootuma seera shari'aatiin seera quraanaatiin bulan kana hundaa'u dhabamsiisuudha jechuudha akeekni isaanii. Kana ammoo jirra keenya nu banne ruuzasii gartee hoggaa lukkuu fi foon gaalaatiin nyaatte booda as deebitee wal qoqqooddeetuma diinaa futuu kan ta'e kana wal nyaachaa jirti jechuudha. Kasaaraan deemaa jirtuun ammoo Israa'el caalaatan isiin miidhaa jirtu biyyootuma Arabaa warreen amma silaa addunyaatti qabeenyaan qananiin kanneen jaaman warreen akka Dubaay fi Qatarii kanneen daara deebisanii achi booda Tiraamp maal godha akkuma Gaazaa gartee waliigaltee nageenyaa maalii jee fuudhee kanneen san Israa'eelaaf akkasuma gartaanis waluma qabeetiiti galmee Israa'el jala galchee achiin gargaaraa achiin jaarraa jiran jechuudha. Kasaaraa amma Iraan daleetti kana. Iraan balleessuu ni danda'anii beeku. Lola amma deemaa jiru kanaan guututti dhabamsiisuu illee ni danda'an. Dhabamsiisanii garuu ammoo isii qofa irratti nafuudha balaan san biyyoonni Arabaa naannoo san jiru hundinuu gartee inumaatu Rabbiin balaa haa oolchu malee Saudiin gartee naannoo inni Makkaa Madiinaa sanuu akka hin hafneetu sodaatamaa jira sababa waraanaa kanaan maaliif takka Saudiidha tan Ameerikaadhaa wajjin waraana kanatti gargaaraa jirtu jechuudha. Walumaa galatti xiinxallee waraanaa kan guyyaa irraan tanaatiif qabanne isin dhiyaanne kan hanga ammaatti waliin daawwachaa turre kana fakkaataa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa warreen haarii taatan piliis gattuqaatii maatii teenya taasisin jaa nagee rabbii keessanaa jiraadhaa diina waliin ture.